Nagaan fararri jaalalli waaqayyo gooftaa macaasinii haa baay'atu qulqulloota maatii waaqayyoo buloota keenya jaalatamoo waldaa Yesuus hundumaa danda'a jedhu keessatti argamtan hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleessi keessan nagaa koodha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u hojjettoota waaqayyoo luboota waaqayyoo qulqulloota abbaan koo qulqulleessee fuula isaa dura isin dhaabachiise maqaa gooftaan isin gargaaree ayyaanni isaa amma isin haa baay'atu jechoonni kun jechoota salphaa miti. Kanaatii fi fuula waaqayyoo duratti argamnee guyyaa irraa kana waaqayyoon waaqeffachuudhaaf kan keessan tajaajiluudhaaf kan keessan immoo sagalee waaqayyoo hirmaachuudhaaf bara kana kan dhuftan bilbila keessan karaa toora appilikeeshinii waatsaappii qophooftanii sagalee waaqayyoo irraa soorachuudhaaf kan keessan immoo warra kan sooruudhaaf hirmaachuudhaaf kan dhuftanii baga waaqayyoo ayyaana isinii baay'ise baga isin gargaare isin jechuun jaalladha. Magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraatti gaafa seentan weelkaam baga nagaan dhuftanii kan jedhutu barreeffamee jira. Seensa irratti magaalaa hundumarratti yommuu ilaaltanii baga nagaan dhuftanii jedhu. Yeroo bahuudhaaf jedhan immoo magaalaa sana keessaa gaafa bahuudhaaf jettu macarrashaa yookaan dhuma gubbaarra dhuma magaalichaatti irratti maaltu barreeffamee jira? Karaa gaarii jedhu karaa gaarii jedhu. Nagaan naqee jechaadha. Amma immoo baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Obboloonni keenya walitti qabamnee sammuna kana yookaan tibbana jechuudha. Sagalee waaqayyoo wajjin baranna. Waaqayyo gooftaan sagalee isaatirraa nu barsiisa. Tabbiidhuma miti. Waanuma qabatama waaqayyo nutti dubbata nana mana dhugaa waaqayyooti. Waaqayyo waan qabatamaa nutti dubbata. Waan lubbuu keenya boqochiisu, waan hafuura keenya boqochiisu, waan keessa keenya aara galfachiisu waaqayyo nutti haasa'uu barbaada. Kanaatiif obboleewwan keenya sagalee waaqayyootitti yeroo kana akka gurra keenya waaqayyo nu banu akka anillee dubbachuudhaaf waaqayyo sagalee akkanaa kennu yookaan jecha koo akkan ittiin daballe waaqni akkana qarqaaru isinillee akkasiin dhaggeeffattanii fayyadamoo taatan jecha waaqayyooti sagalee waaqayyooti jettanii akkasii fayyadamoo taatan gabaabsee kadhata gabaabaa wajjin kadhannaa chimbooddee dhumarraa yaara gooftaa kootii yoo ta'e wajjin kadhannaa. Amma sagalee waaqayyoo wajjin baranna. Hundi keenya iyyuu yeroo afur kadhataa keessa taanu ta'a. Qulqulluu fi gaarii kan taate waaqayyo gaarummaaf tolli kee bara baraani waaqa harjaaf garraamii hiixattee kan qaqqabdu fiigdees kan bira geechu barri kaleessaa bara si dhorke miti barri fuuldura jirus bara siif eeyyamame bara hamma bara biraatti ati gooftaadha. Sagalee kee keessatti qabdee nu gorsuudhaaf yaadaan nu qabdee yaadni keenya immoo yaada isa sirriin ta'an irraa gara sirriitti akka dhufuuf ammas dubbiin kee jiraataadha. Waaqayyo waaqa uumaa keenya sagaleen kee dhukkubarraa nu fayyisa. Sagaleen kee hidhaarraa nu hiika. Sagaleen kee lafa gad deebiti yaa waaqayyo. Lafa ol ka'aa jireenya sirriitti nama fida. Abdii kutatee haaromsa. Hidhaa hidhamee jiru hidhaa namarraa hiika. Hawwaara namarraa harcaasee aadaa ejersaa kan caalu dubbii kee qabaatii kan caalu dubbii keetiin qulleessee nama diba. Haleluuyaa. Amma yeroon kun yerootti obboloonni koo bilisa ba'anidha. Daawwan garaagaraatiin hidhamanii kan jiran yaaddoo garaagaraa keessatti kan kufan jireenya isaanii yaadni isaanii kan faca'e wanti baay'een harkaa bittinnaa'ee harka koo duwwaadha kan jedhan hafuurri isaanii lola kan qabu hojiin isaanii lola kan qabu manni isaan keessa jiraatan lola kan qabu golli isaanitti galan lola kan qabu jawwee bofti buutiin mar'ataan adeeman saafaa halkaniif guyyaa kan jooru ijoollee waaqayyoo himachuudhaaf kasaashii የሚያንኮራተት በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ በኃይሉ በስልጣኑ በደሙ ጉልበት በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ኧረ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ኧረ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ሩኩታ ቢመቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሎቦዶ ነው ኢየሱስ ካበራ ክበራ ባህራ ሊጠራ ጆሌ ዋቅዮ ተርገምተኒ ከም ቡርጃጀስ
Sa'aatii kanaa kaasaa gallakkisaa. Harki waaqayyoo diriireera. Ijji waaqayyoo gara ijoollee isaa ilaaleera. Waltajjiin kun waltajjii waaqayyooti. Walitti qabamne waaqni keessa jirudha. Rukutamaa gidduudha. Ergaan sobaa afurri fakkeessaa ijoollee waaqayyooti irratti cingafaa kan darabattan hangoo du'aa afura sodaa maqaa Yesuus Kiristoositiin darbatamaa waraanamaa kufaa gadhiisaa bilisa baasaa. Waaqayyo nu gargaari nu geggeessi nu faana ta'e. Ameen maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Tole sagalee waaqayyootirraa guyyaarraa kana wajjin barannu waa'ee barsiisota sobaatiin wajjin laallu guyyaa kana barsiisota sobaa sagalee waaqayyoo tirratti hundoofne tokkoffaa Xiimotewosii boqonnaa 4 dubbifannaa. Sagalee waaqayyoo akka nun jedhutti bara dhumaatti barsiisonni sobaa akka isaan ka'anidha. Barsiisonni sobaa hin ka'u sagalee waaqayyoo. Bari dhumaa kan jedhame sun yookaan bara gara dhumaa kan jedhame sun bara nuti keessa jiru kanadha. Sagaleen kun immoo maal jedhaa? Sagalee kana irratti hundoofnetu wajjin baranna waan ta'eef nan dubbisa akkana jedha. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee in dubbataa jira. Warri sobduun jedha. Warri sobduun of hin argineen jedha. Yaanni garaa isaanii diimnaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru jedha. Isaan kun jedha sagaleetti waan biraa dubbata. Inna as keessa kutaa kana keessatti kan dubbatu sagalee waaqayyoo. Warri barsiisa sobaa ta'an yookaan barumsa sobaa kennan kuni warruma sagalee misraachoo dhaga'anii amananii turan isaan keessaa akka ka'an yookaan akka isaan achi keessaa biqilan kutaan kun hin ibsa. Isaan hafuura wallaalchisaa fi barsiisa hafuura hamaa duuka warra bu'anidha. Namoonni kun amma eessaa ka'u jedha sagalee waaqayyoo. Dursa kan laaluu qabnu isa kanan. Barsiisonni sobduun eessaa ka'u? Raajonni sobduun eessaa ka'u? Wallaalchisoon kun eessaa ka'u? እነዚህ አሳሳቾች የሚያሳስቱት ሌሎችን የሚያሰናክሉት በሐሰተኛ ትምህርታቸውና በሐሰተኛ መልእክታቸው ሌሎችን ከመንገድ የሚያጥፉት ካራራ ከምበሌሰን kun eessaa ka'uudha sagalee waaqayyoo. Jalqaba kan ilaallu barsiisonni sobduun eessaa ka'u jennee isuma kana ilaalla. Barsiisonni sobduun keessaa ka'u jedha. Alaa dhufu hin jiru. Warra sheekii keessaa ka'u hin jiru. Warra xunqaa'otaati hin jiru. Warra amantii buddizimiit irraa dhufu hin jiru. Kaatolik irraa dhufu hin jiru. Qaallichaa irraa dhufu hin jiru. Paartii yookaan paartii siyaasaa irraa dhufu hin jiru. Namoota wayitiitu gurmaa'ee kaasan jiru. Eessaa dhufu isaan? Saba waaqayyoo gidduudhaa ka'u isaaniidha sagalee waaqayyoo iddoo kana keessatti. Argaa kana keessatti Phaawulos bara booddeetti jedhee jalqaba. Bara booddeetti kan jedhu kun immoo yoomisa jedhuuf nu fayyada. Kan isaan kaan bara booddeetti kan jedhu kun bara nuti amma keessa jiru kana ta'uunsaa dhibbaan dhibbatti kan nu shakkisiisu osoo hin taane kunooti ilaala jennee ilaallanne bara keenya kana keessa akka isaan ka'aa jiran kan mirkaneeffannu ta'a. Bara booddeetti jedhee jalqaba. Jechi isaa kuni beektota macaafa qulqulluu gidduutti gaaffii guddaa kaasee jira jedhameetu yaadama. Sababiin isaa barsiifni sobaa bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa jalqabee hamma bara Phaawulos jirutti iyyuu tureera waan ta'eef bara booddeetti kan jedhu kun maaliif akkas jedhame jedhameetu hin ka'a. Bara booddee kan jedhu kun maal jechuudha? Jechi kuni
Ka'umsi isaa bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti hojii isaa calqabe irraa akka inni ka'e dubbatama. Bara booddee inni jedhu kun waan hundumaa gara booddeetti dabarsaa gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru wajjiniin gara dhumaa barichaatti kan nu geessu ta'a. Macaafa qulqulluu keessatti jecha garaa garaatiin ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti si'a lammaffaaf mul'achuu isaa irratti dhuma waan hundumaa irratti jechoota jedhamaniin ibsamuu danda'a. Aawun tamalkatu amma sirriitti na hordofaa. Bara booddeetti kan jedhu kun the end of end መጨረሻ bara dhuma isa dhuma barsiisonni sobduun hin ka'udha sagalee waaqayyo. Warri nama gowwoomsan hin ka'u jedha. Warri nama gowwoomsan kun waldaa kiristaanaa keessaa ka'u, saba waaqayyoo gidduudhaa ka'u. Ka'uu miti amma garuu kan argaa jirru kaaniirus አታላዎች ሌሎችን የሚያታልሉ ማለቀ tokkummaa waldoota yookaan walitti qabama ijoollee waaqayyoo gidduudha fuudhanii faayidaa kana damsan biddeenyaachuudhaaf jecha mana ijaarrachuudhaaf jecha yaada waaqayyoo osoo hin taane yaada waaqayyoo fakkeessanii ani nama waaqayyooti jecha ani raajiidha jecha ani lallabaadha jecha maqaa gaarii qabatanii bara kana keessa tajaajiltoonni baay'een otoo waldaan isaan hin muudin ፕሮፌት ምንድን ነው ፕሮፌት ani raajiidha raajii ekelee ishiin dhiiraas inni dhiiraas inni ishiin durbaas raajii ekelee eessatti si muude gaafadhaa dura eessatti si muude wangeelaawii jechuun jaalatanii bara kana hojjetaa wangeelaa jechuun faashinni isaa irra darbeera amma paastariitti deemu duraanii paastarii kan jedhu tokko ture paastarii jechuun soortuu waldaa jechuudha warra waldaa barsiisan jechaadha warra amanan walitti qabanii sirriitti dubbii waaqayyoo warra nyaachisan jechaadha. Lasiraa xiqqimmi maqaa dafduwwaa kan itti fayyadaman paastorii jedhu tura. Amma paastorii nan darbeera amma paastorii nan darbee mataa ol filuun dhufeera mataa waaqatti ol filaniiti mataa dheereffatanii goofaree filanii mallattoo warra raajotaati mallattoo warra ፕሮፌት እሺ ጋሽ ፕሮፌት እንዴት ነው ልክ ነው ያስካሄዳል ይመቻል ቃሉ ምን ይላል ሰገሊች ማልጀ አመ ጋፋ አስከሰት ይላሉ ሁንድ ከሰን ገረገልቻቱ ፍላላ ካኔሩ ጀርኩን ናና ሀጅሩ ጀርኩን ጊዱ ታላጅሩ ጀርኩን ድሬረ ደደቢ አጅሩ መደረኪ ዋቀዮ ሰባ ዋቀዮ ግዱቲ እዶል ተጂ ዋቀዮ ዋ ቱማ ሀጅሩም ጀርኩን ካኒሩ በርሲሶን ሶባ ራጆን ሶባ አላኒ ዋቀዮ ፋተው ጀሩ ማለ ገለኒ ሼከና ፋተው ጀረን ገለኒ ዳብሎሲ ፋተው ጀረን ገለኒ ነማ ፋተው ጀረን መቃ ዋቀዮ መቃዳቱ ጀርኩን Addaan baasati ilaala. Guyyaa tokko sagantaa wayii akkuma kana deemee tanan tarii warri dhageechan as keessa jirtu nama dhuunfaatu sagantaa naaf eeruudhaaf na gaafatan. Sagantaa naaf eeru. Rajii Yoosefii naan jennaan. Rajiillee kan waaqayyo naan jedhe nan raaja. Garuu ani raajummaatti waldaan kun ammuunne rajii naan jedhin maqaa ishii kanan barbaadu ani gaafa waaqayyoo isa kanatti naannis jedheen waldaadhaan waldaattis miyaanattis gaafa waaqayyoo himee maqacha fudhadha ammaaf garuu nan dubbadha kan waaqayyo naan jedhe raajittuunuma raaja barsiifni koyyuu raajidha garuu hin jedheen
maqaa ishee kanaan guddummaadhaaf hin barbaadu, ulfinaaf hin barbaadu, namattiin of jaalachiisuu hin barbaadu, biddeen ittiin nyaachuuf hin barbaadu dhiisii jedhe. Eenyu siniin jedhu jennaan hojjetaa wangeelaa. Min aallabbat min ችግር አለው እያችሁ gaafa konfiraansii godhuudha ka'anii tajaajil maannoo kun hunduma keenya dabalatee jiran itti fakkaata tajaajiltoonni geggeessitoonni koree waldaatis maal godhu beektu raajiin eenyu haa ta'u nama warra maqaa raajii qabatan maayikii fuulduratti qabatanii akkamitti isinitti argisiisa appilikeeshinii wal tajaajilaatee jirra otoo nama qaama isinitti argisiise natti tola ture. Dhaabii tolanii goobaree bilanii suura tolfatanii walitti akka nama baranii maayikii fuulduratti qabatanii harka isaanii diriirsanii cinqisii wayii yookaan jecha maa lukkisii keessaa filatanii lukkisanii baasaniiti waaqayyo siika waaqayyo akkasii godha araba geetaa waaqayyo nuuf hin godha garuu sobduu nuun hin jedhin jecha kan mushataan mochi jechuun buleettii tokkotu tarii asuma keessa jirte dheeyyaadha guyyaa tokko ani raajii beluun jedhama akkasii waan akkasiin hojjetaa jira mana akkasiin hojjetaa jira mirrii kumaan manaa naa galchu naan jedheetti mindinu waan ta'e immoo naa raajeera araajuka waan naa raajeef qallaban itti kaffala waan naa raajeefan maallaqa gosaa baasa waan naa raajeef waan raajeefiif ijoolleen keenya gowwoomfamti bayyesuusin kana jechuun qabna maqaa Yesuusin nurraatii haa cabu hafuurri isaa amma dhaloota joonjessaatii kan jiru warra barsiisanii miti kan barbaadan ijoolleen waaqayyo akkas siin jedha sin eebbisa siin jedha sin ceesisa siin jedha akkasa sii godha siin jedha hin ceeta iddoo akkasii ceetaniirtu miti ammasin ishii garamitti ceetu ammoo hin ceetaan kun ani immoo biyyatti deebita jiruuf jireenya kee ijaarratta sagalee waaqayyoo teechee baratta barattee jijjiiramta jireenya barbaaddeeti Kiristoos irraa jireenya argatta yoo tole jettee abboomamte in eebbifamta yoo raajota sobduu ofirraa galchite raajota dhugaa wajjin walii galtee barsiisa dhugaa wajjin walii galtee waaqayyo si eebbisa deemsii raaja eessatti si ceesisuudhaaf hin ceeta siin jedha waan tokkoon isinitti immoo barbaada raajanii miti raajii sirriin jira kan waaqayyo jedhu qoshoo qomboreen sobdoon aca barbaa'in jeeqxoon rabbaashoon sobdoon toora appilikeeshinii kanaan seenanii ijoollee saamatii kan oolan har'a akkasin balbala keessan irratti cufatta akkasin yoo namni siniin jedhe yoo addaan baafattanii laaltanii sin gorsuu barbaada warri giruppii walitti qabdanii garee keessattis garee uumtanii waldaa keessatti iyyuu giruppii uumanii kaan tokko immoo nama lama nama sadi ta'anii keessaa luqqaanii dhofkatanii raajota barbaacha waaqni akkasiin jedhaa barbaacha warra deemtan warra vaayirasii funaana deemtanidha. Inni kubsattee siinii haa kadhatan sinii kadhanna nutis waaqni siniin jedhu siniin jechuu hin dandeenya kan waan cal jedhe immoo caluma jedhu vaayirasii seexanaa warra sinitti galchuu barbaada warri barbaaddan immoodha laa waaqayyo waaqni maccaasin eebbisa siin jedha ati garuu eebbatti ce'uudha piroosesii wayititu jira taa kan si hafe akkanumaan deemaniiti maanoo tuqanii maanoo si tuqsiisu amala nama maanoo tuqu beektu namni maanoo tuqu maanoo ofiin tuqu maanoo nama tuqaasii yookaan kubbaa rukutaa kubbaa dhiitanii maanoo si tuqsiisu maanoo si tuqee siin jedhu si tuqsiisu warra maanoo si taphachiisan maanoo si tuqsiisanii tapha keessaa si baasan keessaa waaqayyo akkasiin jedha baay'isiin jedha naannoo si tarraa jira olii gad deemanii raajii sobaa dubbii sobaa vaayirasii sobaa fuluuduusii keessan jebbantanii vaayirasii galchitanii tiraakii sin jalaa godhata booda afurri keessan hin boochulaa booda kan waaqayyo biraa ta'e garuu sagaleen tokkichi lafa raasaa waaqayyo dubbannaan jechi tokkoyyuu lafa hin bu'u waaqayyo hin dubbanne taanaan immoo abbaan dubbichaa waaqayyo miti raajitu si raajee dabe waan ta'eef si raawwachuu immoo hin danda'u maal godha waaqayyo waan akkasii siin jedhe waan akkasii si godha siin jedhee si biraa gala inni
kan fudhate waan akkasiitiin hin jenne waan akkasii naa kaffale kaasee hin jedhe waaqayyo namicha tokkotu akkas jette namittiin tokko hoggas barsiisaa margaan toorarra jira namittii sana illee hin ari'an isaantu arii waaqayyo isaan eebbisu kana gochuutti illee booddee ofii ari'aman malee. Waaqayyo gooftaan machaa yeroo dhiigni namoota baay'ee dhiigni ijoollee Oromiyaa fi dhiigni ijoollee Amaaraa dhangala'u na argisiisa biyya Arabaa keessatti sababii kanarraa kan kaase waaqayyo yoo kadhatteefi nan oolche naan jedhee warri na barbaaddanii bilbilli koo isa kanadhaa karaa keessaa koottaa na dubbisaa jedhe maaliif keessa na dubbisaa jechuun kun ani sii kadhadheeraa kunoo du'arraan si oolchee dhiigni dhangala'uun karaa kootiin oolte maal kaffalachuudhaaf booddee gatii koo naa kaffalachuudhaaf durgootti naa kaffalisiin jechuudhaaf. irratti baramte dubbiin hin ari'ame suura isaa wajjin hin gallakkisan waaqayyo isaan haa fayyisu jechuurra bara kana isaan ari'achuudha malee dhugaa isaa isinitti hima miti ani waaqayyoon dubbataa miti hin dubbatuu miti hin dubbataa mitisi sobdootatti hin dubbatu namatti hin dubbatu qabaa karaatti hin dubbatu qaba. Warra onaafi fudhatanii biyya onaafiidhaan hafuufaatii jiran waan qilleensaan mana keessatti qilleensa lafa ho'inaatti qilleensa qorrisiisu tokko beektu miti. Hafuufee qilleensa qabbaneesseeti. Jireenya akka mijatu akka ittiin hafuurre akka ittiin danfqine akka ittiin mulluqne godha. Sinitti hafuursee keetti sin teessisa miti. Kottu siifarraa jedhee walatti si galchi. Ashooftuu fi aca barbaarii jeegtuu sobduu ijoollee mar'ataa deemin gooftaan Yesuus warra fariisota barsiisota sobduu barsiisota seeratti warri ofiin jedhan seera Musee seera muka abbaa keenya seera maalii keenya humna fayyisu waaqayyoo hin ganu dhugicha hin ganu mana namaa seenaniiti qallaba haadha hiyyeessaa jalaa saamuudha sagalee waaqayyo bultoo haadha hiyyeessaa jira bultoo suni qallaba. Mana keessan seenanii gola keessan seenanii warra saamtuu ofii saamsisina gazzaba keessan ittiin baasina waanan sagalee kana lallabeefi waanan dubbii kana isinitti himeef waanaaf hin kaffalin tola fudhattanii tola kennaa jedha yaada beekanii wal gargaaruun yoo jiraate cubbuudha jechuu kootii miti kana gaafan isin hin jiru waanaa kennaa cubbuun qabu jechuu kootii miti immoo kana bara yeegiribbiin ጌታ ካለን እንኖራለን ጎፍተን ይወጀን እንጅራና እጃ ከናቲፍ በረቦደት ገንጀሩ በረከኝ ኪሳ አማ ቀብቲትን ጎነ ሚቲ ቀብቲት ጎለ ረገሩ ቀብቲ ቀባች ዳሬ ቀባችቱ እዩ ቀብቲ ለካ መንምነ ቀባ ቀብቲ ማሊ በርባዱ ከነ ኬሳቲ ዮካን ነጥበ ዮካን ቀብቲ ሰጀደመቻ መተዱሬን ኮራ አጅቶ ሶብዱ ገልቺን ሲኝረጋ warraajii barbaacho le yaddeemtanis vaayirasii fuluutusii keessan cufadhaa vaayirasii sinjala seeneera amala akkasiin barinaa qofa qaalluu warri keenya qaalluu barbaacha gara galaatti deemu kaabatti deemu kibbatti deemu lafa sa'aatii 3 deemsisu lafa sa'aatii 4 deemsisu lafa sa'aatii guyyaa tokkicha deemsisu deemaniiti raajii barbaacha deemu moora baatanii horii du'aa baataniiti jireenya barbaacha deemu du'aatu jireenya himadhaniiti moora baatanii deemu. Senior ekiraay xibaartuu qaalluu በኢየሱስ ክርስቶስ har'a amala sana baraniiti jooratee jiru baay'een isaanii utaalaa jiru raajinnas keessa jiraatan yoo jiraatanis dubbii keessan ilaalladha waldaan sun dimne taanaan raajii ofin hin jechisiisin ilaalli abbaa sagantaan kun bahee fi tajaajila waldaa keenya waldaadhuma Yesuus hundumaa danda'a kana ta'e waan namoonni dabalaman ta'een beekuu dhiifatamanaaf godha maaf ilaalli jedhamutti gaaffii kanaan gaafatamu. Dubbii dhugaa dubbachuudhaa fi namoota dubbii jabeessanii dubbatan caala lallaaffisanii waaqayyo waaqni machaasi jaalataa yoo kufte sinkaataa shururuu yaa'inannu nee rakkoon hin jiru haati kee dhuftee midhaan jedhanii sosobuu qofa. Ayisara hin hojjetu hin fayyisu. Saba kofalchiifne saba gammachiifne rakkoon hin jiru chigireello waaqayyo waaqni machaa waaqa araarati waaqa dhiisadha waaqa araarati jechuu qofa miti waaqa dheekkamsaatis iddoo tokkotti akkamitti jennaan bakka itti waaqayyo dhiisu jira tuqaan waaqayyo irratti dheekkamus jira yookaan leevaliin sadarkaan waaqni irratti dheekkamus jira kanatti muu qabna dhugaa namatti muu caala irra keessatti argisiisne nama gammachiifne walitti qabnee waccisiisne ማንጫጫት ብቻ የሚሆን ከሆነ ወጨ ቆፈ ተኤት ወጨኒኑ መገለኒ
walii raajanii dhuma galanii dhukkubsataan hin fayyu yoo ta'e hin fayya otoo lallabnuuyyuu ammayyuu coggaarraa okkulaaliitii kalee lafee dhiiga idda dhiigaa sammuu qaamota miira keessanii gubbaarra kan taa'e lallaba kan otoo lallabamu maqaa Yesuus Kiristoosiin namni fayyu jira jedhee tana manaan hin fayyus immoo dhiiga Yesuusiin haleluuyaa yoonaal ba Yesuusiin asirra kan utaalatee jiran amma waldaa kan hin qabne waldaan koo iddoo akkasiiti tokkummaa immoo jaalate warra akkasii maaliif tokkummaan jaalanne jennaan tokkummaa keessa wal qorannaa jira tokkummaa keessa eessaa dhuftee waldaa kamirra turtee ati tajaajilaa dhuma dhugaatii ayyaana sirrii qabda dibata sirrii qabda eessatti baratte eessatti otoo hin baratin kan barsiisaa taane tajaajilaadha jedhanii hojii mataa isaanii otoo hojjetanii birri ijoollee waaqayyoo birri ijoollee arabaa birri ijoollee oromoo birri ijoollee amaaraa birri ijoollee walitti qabanii guruupirra jiranii saamuudhaaf hin nyaattaa kootti jedhi namichi hin nyaatta jechuun birri keessanii jechaan nama baay'een beeka dhugaa waaqayyooti dhugaa waaqaa jechuun hin cima miti an tajaajilaa jedhanii waan ta'e irraa fuudhaa jedhanii lafarratti garuu tajaajilaa miti hojii dhuunfaa isaanii qabu lafarraa hin didichu bakka barbaadan oolanii galuu ijoollee shamarranii kana walitti qabanii gowwoomsaatti oolu kolfaa jechaatti oolu ani immoo tajaajilaadha jedhanii toora waasaappii kana gubbaarratti ijoollee guruppii walitti qabaniiti haleluuyaa Yesuus gooftaadha waaqayyo akkasina hin jenne waaqayyo sobduu isa barbaade dhugaachuu isinitti mamiti ebaluu raajila yoo isin hin jedhan hin fudhatina abbaa fedhe haa ta'u Yoosef turaaja irraa Yoosef ati immoo qoriiti ilaali. Vaayirasiin akka filuutuusii keetti hin nammine filuutuusii kee cufadhuuti miimooriin kee akka bashitaa godhatee miimoorii jechuun sammuun keenya miimooriidha bashitaatti galchuu barbaada seexan. Warri bashitaa kana galchan immoo hojjettoonni seexana hojjetaa waaqayyoo fakkaatanii nu seenaniiru saamtonni haca barbaan rabbaashee. Galchaa ofirraa warra akkasii warri olii gad deemtanii ijoollees fuutanii olii gad deemtanii ebeluu koo hin kadhata haa kadhatu garattuwata ati ilma guddisaatii ati ilma biddeeniitii waaqayyo waaqa kee miti siif hin galle malee maaf of jeeqxa maaf sammuu kee hin to'attu ati waan kana sirriitti nu hubadhaa. Waaqayyo jalqabatti nama akka bifa ofiisaatti uume miti. Dhiiraa fi dubartii taasisee uume. Garuu dhiirotaa fi dubartoota hin uumne waaqayyo. Horaa baay'adhaa jedheeti isaan eebbiseeti waaqayyo isaan eebbani kan. Jalqaba sana eenyutu raajiin jira ofumaaf eebbise miti. Takkittiitu uumame tokkichatu uumame. Dhiirotaa fi dubartoota hin uumne waaqayyo. Dhiira tokko dubartii tokko uume. Achi booddee sagalee wajjin jira sagalichi maalidha horaatii baay'adha raajiin hin jiru yeroo sana sagaleen kun jira amma sagalee kana dhugaasaa jiru fudhadhu ati anuu sin eebbisa maqaa Yesuus Kiristoositiin raajiin waan haaraa sitti hin raaju waan siif hin ta'u waan sii ta'u jiru sitti hima waanumaati qabdu sitti hima isumadha waan biraa miti ho'istuudha si'eessituudha kakaastuudha yookaan abdachiisadha malee wanti biraa homtuu hin jiru kanuma sii ta'u jiru sitti himu raajitti Yoosef sun raajaa giddiin qabina uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti waaqayyo nu eebbiseera jalqaba eebbichuma fudhadhan mala lakkoofsa 28tti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti waa'ee fuudhaa fi heerumaa hin dubbata miti hin dubbata kakuu moofaa keessattis dubbatameera. Caalatti immoo Yesuus Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 5 amma 6tti kanaaf iyyuu barsiisonni sobduun achi keessatti hin cimsa yaadicha jechaadha akka wal fuunee akka horree baay'annee akka jireenya godhannu akka ijoollee godhannu akka jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuu dandeenyu waaqayyotti akka yoo jiraanne maatii keenya akka eebbifamne hin dubbata. Barsiisonni sobduun immoo raajii waan gidduu galaniiti gaa'ela keessa seenanii waaqayyo waan akkanaa siin jedha waaqayyo nama akkanaa siin kenna waaqayyo ምንድን ነው ይሄ ሁሉ የምናወራ? barsiisonni sobduun kun yoo akka barsiisa macaafa qulqulluutti ilaalame waan irratti hundaa'anii nama wallaalchisan hin qaban. Maal jechuudha? Yaadni garaa isaanii diibimaan gubamee milikkita seexanaa godhate jechuun kun lakkoofsa 2 gubbaarratti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 irratti
lakkoofsa lamarratti. Baarri immoo jaarraa 21ffaa kana keessatti argitu mee wal bira qabaati ilaala. Maal hojjetaa jiru? Dhoksaa maalii qabu kan ittiin maqaa namaa waamu? Kanaaf immoo deebiin macaafa qulqulluu keenya keessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16-17 keessatti argachuu dandeessu. Gubaa akka isaan qabaatan dhoksaatti gubaa ofirraa qabu. Mallattoo wayii qabu. Namicha tokkotu irraa biyya keenya keessa deemeti. Na ergeedhaan waldaa tartiiban qabatee numa saama. Waldaa waa kanatti waaqayyo birrii ammanaa akka naa kennan sin ajajeeradhaan dhaqee hin affaru dhugaa waaqayyooti. Eessatti dibamte akkamitti namichi kun immoo akka sin garramuun harkatti amane biyya ormaatitti deemeeti biyya biraa biyya Jimma jedhamu keessa deemeeti achitti namichittiin tokko dibde. Akkamitti dibamte inni gaafa gaafannu dhagna dhiqanneetti dhiiraaf dhiira wal jala rafaamu dhagna dhiqanneetti qullaa keenya wal jala rafnee halkan wal jala bullee wal jala buluu duwwaa miti ajoonnu nan shakkaan Soodominaa Gomoraan akka raawwanne kana beektu wal jala rafnee kanaanan dibamee akkamitti namni wal jala rafee dibama sobduu warra mallattoo seexanaatiin deemanii raajan warra dhaloota gowwoomsan ati garuu kana keessaa ba'i ulaa kana keessaatti hin baatu warra mataa kee murteeffadhu sagalee waaqaa si argaa jira ati nama waaqayyooti waaqayyo sitti dubbata waaqayyo si dhaga'a waaqayyoon kadhatta waaqni karaa kee si deebisa mataa bowwaa fadhe raajinnaaf haa kadhatu waan akka naanna jalaa wadii ta'e waan tokko ooda deemu ooda hin deemina raajii sobduu barsiisa sobduu keessaa ba'a. Nu rakkisaniiru kunoo mandara keessa deemaniiti biyyaa cabaa biraati jiru. Vaayirasii biyyatti galchaati jiru. Dhugaa waaqayyooti. Of himuudhaaf miti namni naannoo keenyaa na beekuu danda'u jira jedhee tana yaada. Hooggansa tokkummaadhaan waliin hojjechaatii jirru qabna naannoo keenyatti naannoo waldaa 40 wayii qabna. Raajota sobduutu dhufaniiti waldaa keenya irratti dunkaana isaanii dhaabbataniiti. Namni keessan jiru achi keessaatii sagaleedhaan nu jeequ. Kana duwwaa miti mandara irra deemanii raajuu. Kan hin taane vaayirasii saba keenyatti facaasu. Namni keenya immoo sagalicha dhaggeeffatee ebaluun raaja jennaanii raajiduma himsiifachuu dhaqa. Mana qaalluuti jechaadha. Nu gamsiifte namittiin tokko. Tibbanuma jechaadha yeroo darbe kana keessa gaafa guyyaa 12 isuma darbe kana. Aanaa keenya irratti dhaqee tanan qaama nageenyaaf qaama bulchiinsaa dhimma poolisii yookaan waajjira poolisii waajjira dhimma nageenyaaf waajjira bulchiinsaatti nan dhaqee nama lakkate yookaan nan beeksisee nan himadhe dhorka irratti baasee dhorkisiise. Galchuu dhaqa. Kanaaf jettanii urgoofamina. Yesus isa sirrii ta'enu Toomaas kan jedhamtu namittiin tokko duuka butoota keessa hin amanu adede. Namichi kun sirrii miti jechuu dandeessu sirriidha. Hin amanu jechuunsaa addaan baafachuufi malee addaan baafachuun malee gidiraadha miti. Hin amanu ani hamman quba koo madaa kee keessa kaa'utti jedhe. Tokko tokko amiin 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 aayisara hin hojjetu. Dursa addaan baafadhu maali lilchita? Dursa addaan baafadhu maal isaa fudhattu? Ayyaanni isinii haa baay'atu. Waaqayyo dhoksaa kana isiniif haa galchu dhugaa waaqayyooti. Addunyaan faalameera, madarakiin faalameera. Oonlaayinii kanarra burraaqaniiru. Gurbaan tokko naannoo hoolotaa kana jiraata. Waldaa keenya haca barbaree waan baay'ee balleessee asii deeme. Maqaa isaa isiniin kaasuu kan beektu. Barreen gaddaa yeroo dhaga'u waldaa tokko keessa jira. Waldaa sana keessatti abbaa furaa isaaniiti irraa jaa miti. Tajaajilaa miti. Tajaajilaa immoo miti dhugaa waaqayyo. Tajaajiluun gaariidha. Waldaan garuu isa hin beektu. Akkamitti toora oonlaayinii gubbaa irratti beekame. Nama baay'een beeka warra akkasii. Abbaa furaa keenya maaltoo keenya ragaan qabu namichi. Sobduu acha barbaarii. Warra akkasiiti gazzaba namaa fuudhanii kan ba'an.
Azaba tokkummaadhaan walitti qabanii mana ni ijaara birriif waan akkasiin godha maallaqa fit waan akkasiin haaguuti kaardiin haaguuti minaamin ayisaraan biyyeessuus kiristoos saamtuu ofitti ol galchitanii hattuu ofitti ol galchitanii waraabessuuf nyaachisaatiin jiraatu namoonni baay'een isaanii warri kanaan ala jiraattanii waaqa isin haa eebbisu warri kana keessa jirtanii qalbii keessan geeddaradhaa warri immoo kana fuulduratti kanaan dura isin hin gaxxaman isin hin muudanne ganaa isin muudachuu danda'aati of eeggadhaa naa eebbisu waaqayyo waan hin jedheen abbaan jibbe naa jibbu of eeggadhaa dhuguma muudame waaqayyoo dhumatti isa muude waldaan mirkaneessitee firti waldaan hin mirkaneessiti malee muuddu waldaan mirkaneessitee fiitti raajiin kun eessaa ba'e namichaan kun eessaa ba'e agalgaayin kun eessaa ba'e waldaa keessatti illee irra tajaajiltoonni walitti qabamanii birrii ijoollee walitti qabanii qam godhanii sin beeku jedhaniini adimanii qabaniin dimsisi isaan godhanii tsatti isaan godhanii lolli guddaan ka'ee toora ollaanii kana gubbaarratti araarri meeqa ta'uudhaaf dadhabamee erga nyaatanii booddee ijoollee waaqayyootirraa birrii isaanii erga walitti qabanii kan isaan barbaadan lubbuu galaafachuu malee lubbuu fayyisuu miti kan galan meeqa jiru tajaajilaa guddaadha raajii guddaadha kofuraatirra naannaa hin tajaajila kan jedhaniin sinaamaaru waaqayyo sagalee kana fuudhati warra akkasitti shakkataniif dabarsaafi dabarsi sagalee kana gadaateechisanii warra olii gadi hutaalan kan warra biyya saaman kan warra akkaawuntii ijoolleetirraa harraaban kana warra anaaf kenni anaaf godhi anaaf galchi waaqayyo karaa kooti akkasii godhe hal karaa kee malee hin godhu waaqayyo hojjechuu barbaannan waaqayyo waaqni keenya gaafa faariyoon hin garagalchuu barbaadu gaafa faariyoon hin rifachiisuu faariyoon adabuu barbaadu hin jiraanutti ergeeti waaqayyo hin jiraanin hadabeera karaa barbaade hojjeta waaqayyo hin dubbataatti immoo waaqni karaa fedhe dubbata jechuun meenan kadhadha gabaabse maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u fayyisuun kan si barbaachisu waaqayyo irra nan fayyisa kan jetti na fayyisa waaqayyo jedhanii kan dhufan maqaa Yesuusin ati isaan fayyisi ameen fayyinni guddaan iyyuu sinii ta'eera jedhee tanan dubbii kana dubbadhaarra kan namni irraa fayye piluutuusii isaanii bananii vaayirasii raajonni sobaa barsiisonni sobaatti galchan irraa maqaa Yesuus Kiristoosin haa hiikaman namni ni hiikamne as keessa hin jiraatin hamma sa'aatii kanaa kaasee humna dhiiga Yesuusin hiikamuun isaaniif haa ta'u hidhaaf xaxaa garaagaraa keessatti xaxamanii kan jiran yaa waaqayyo ebiliyoonaa kanatti nan fayya kan jedhan har'a maqaa Yesuusin sammuu isaanii haa deebi'u otoo maraatin maraatummaan namatti galeera uffata uffatanii otoo deemanii waldaa keessa jira otoo jiranii ani tajaajilaadha dubbii waaqayyoon haa galeera ani fayyeera otoo jiranii fayyinaa miti du'atti deematii kan jiran hamma maqaa gooftaa Yesuusin fayyinni guddaan isaaniif haa ta'u. Fayyinni kun immoo fayyina dhugaati fayyina lafee fi fayyina fooniif dhiigaan wanta garaagaraatiin dhukkubni vaayirasii jireenya namaatitti nammee isarraa fayyanii miti fayyina foonii fayyina dhiigaa fayyina lubbuu fayyina isinii haa ta'u. Mataa gowwoo kan qabdan sagaleedhuma kanaan fayya dhiiga Yesuus Kiristoositiin haleluuyaa lola kan qabdan lolarraa fayya qiimii kan qabattan qiimirraa fayya gaa'elli keessan kan lolame gaa'elli keessan maqaa Yesuusin amma kaasee nagaa isiniif haa argatu. Sammuun keessan kan hojjechuu dadhabe yaanni keessan keessa jalaa faca'e addunyaa kana gubbaa irratti jiraachuuf abdii kan kuttani asaasni seexanaa dhufee gurra keessan irraa kan ursaatee jiru kan waaqayyoo dhaga'utti jireenyi keessan yaanni keessan qalbii keessan humna kan dhabaatii jirtan maqaa Yesuusin amma humni guddaan isiniif haa dhufu. Afurri tokko gannamu malee afurri biraa dhufee naman guutu Ermiyaasin waaqayyo akka buqqiftuu fi akka ijaartuu fi akka diignuuf akka ijaartuuf jedheen dura diiguun hin barbaachisa kan sirra jiru kan waaqayyo kan hin taane amma haa diigamu kan waaqayyo kan taate irratti haa ijaaramu kan waaqayyo kan hin taane haa buqqa'u kan waaqayyo kan ta'e immoo sirratti haa ijaaramu maqaa Yesuusin amma jireenya kee keessaati paartiin sin mormu haa diigamu kan siif dhaabatuu fi kan si ijaaru immoo waaqayyo biraa kan ta'eef afurri si ijaaru maqaa Yesuusin sirratti haa ijaaramu. Lobo hodo joni misika pora labadono mosia.
Raajota sobaa barsiisota sobaa harkaa baatee har'a maqaa Yesuus Kiristoos irratti dammaqxee sagalee dubbii waaqayyoo isa jiraataa kanatti hirkattee warreen olii gad deemanii ijooranii faayidaa barbaacha deeman kana akka ati galchituufi humni guddaan maqaa Yesuus hin dhufee sirratti lafa haa dha'u. Lafa haa dha'uun kun immoo sirra haa buufatuudha. Si haa miidhuu miti, si haa booji'uudha. Afurri waaqayyoo si haa booji'u. Fayyinni dhugaas ni haa ta'u. Warri dibata qabdan dibanni keessan humni afura qulqulluu maqaa Yesuus irratti caalaa haa deemu. Warri dibatatti immoo jireenyi keessan gadi bu'aa deeme dadhabaa deemtan raajummaan faarfannaan lallabni kennaan dinqii hojjechuu jireenya keetirra kan ture faarfannaan si harka ture arraba keetirraa kan bade hamma maqaa Yesuus ayyaanni waaqayyoo irratti haa deebi'u. Abbaa koo si haa galatu waan fayyiftuuf ulfaadhu sagalee keetiif galatoomi maqaan kee ajajamu waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen eebbifama gooftaan sin faana haa ta'u shaaloom.